hedduun keessan wantoota gama WhatsAppiitiin isin rakkisuu irratti gaafilee hedduu gama keessaatiin na gaafachaa turtan. Gaafileen kunis muraasni tokko biyya nuti keessa jirru keessatti WhatsAppiin nuuf hin bilbilu. Akkamitti hiriyoota keenya waliin gama WhatsAppiitiin bilbilee waliin haasa'uu dandeenya? 2 WhatsAppii keenya yeroo sagalee waliin erginu sagaleen nama nuti erginuuf bira hin gahu karatti haqama. 3 gama WhatsAppiitiin yeroo namni viidiyoo nu ergu YouTube keessa nu galcha. Maallaqa guddaa nurraa cira. Kanaaf osoo daataa keenya nurraa hin finne akkamitti WhatsApp keenya keessatti viidiyoo daawwachuu dandeenya? Hiriyootan keenya gaafilee kan kana fakkaatuu fi gaafilee hedduu waa'ee WhatsApp irratti warroonni gaafachaa turtan. Viidiyoo irraa tana keessatti wanniniin waadaa isiniif seenu arra booda wantoota gama WhatsAppiitiin isin rakkisu rakkoo tokko akka hin himanne waadaa isiniif gala jechuudha. WhatsAppiin hedduudha. Normal WhatsAppiitu jira, GB WhatsAppiitu jira, Yo WhatsApptu jira. Kana hunda keessaa kam fayyadamuu dandeessan? Kan isin hin rakkifne, kan wanta hunda akka fedha keessanitti itti fayyadamuu dandeessan filannoon keessan Yo WhatsApp kana haa ta'u. Yo WhatsAppii amma update tahee dhufe kana keessatti wantoota hedduu isinitti tolu, wantoota gaggaarii fi waan hedduu isin fayyadaa hedduu if keessatti qabatee dhufe. Wantoonni inni if keessatti qabatee dhufe keessaa inni barbaachisaa fi murteessaa ta'e tokko waliif bilbiluudha. Keessatti warroonni Dubaay jirtan, warroonni biyya Saudi Arabiyaa jirtan fi biyyoota Arabaa Afrikaa kana kan keessa jirtan biyyoota garii keessatti WhatsAppiidhaan hiriyoota keessanii bilbiltanii waliin haasa'uu hin dandeessan. Gama WhatsAppiitti walii bilbiltanii wal haasa'uun hin jiru. Erga adda cite turee jira. Garuu Yo WhatsApp irratti waliif bilbiluu ni danda'ama. Akkasumas wantoota Yo WhatsAppiin erga update of keessatti qabatee dhufe tokko tokkoon waliin kan ilaallu taha. Hanga xumura viidiyoo kanaar na waliin turaan bilbilaatiin jira. Kunoo sirritti bu'aa jira jechuudha. Hello. Hello. Salaam alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Obsa karaa WhatsAppiitiin si bilbilu jira. Biyya nuti jirru kana Saudi Arabiyaa keessa WhatsAppiin hin hojjetu. Akkami sagaleen kee sirriitti siif dhagahama? Sagaleen akka ajaa'iba dhagahama. Sagaleen qulqulluudha. Okay, hedduu galatoomi hordoftoota kiyyaafiin akka WhatsAppiin biyya Saudi Arabiyaa keessaa fi biyyoota tokko tokko keessatti WhatsAppiin hin hojjetu akka hojjetu isaanitti agarsiisuufiin sirratti bilbili. Tole hayyee akka ajaa'ibatti nama dhageessaa sagaleen qulqulluu akka fayyadamaniin galatoomi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتن أبساتكنو أكم جرتو نجيا كيسني قويا أرانتنا واي واتساب رتي كبد دي فيديو هاريا اسنف دي جر واي واتساب رتي واتسابين كيسن بيوت جرتنت يو ريوت كيسن بالبلو هندن ديني أكاتا ات بالبلو دنديسن اسن غرسيس كيستو وروني دبي جراتن إيمون إسنيف بالبلام هدو إسر ركساجر قرو قاموا واتسابيتين هريوتا كيسان وجين وسو سقلي كيسان سرت كلنا والدقيسني ولين هاسو دنديسان إني براتيس فيديو يوتيوب الرقم واتسابي كيسان ارقمو وسو داتا كيسان إسن الرا هنيان فيديو يوتيوب هريان كيسان إسنيف ارقو haala itti daawwachuu dandeessan isin agarsiisa. Akkasumas wantoota Yo WhatsApp erga update qabatee dhufe walumaan laallaa ammallee hanga xumura sagantaa kiyyaatti nu waliin tura.
osoo gara barumsaatti hin dabrin warroonni har'a gara YouTube channel Obsaa Teknoo dhuftan baga nagayaan gara YouTube channel kiyyaa dhuftan. Warroonni hanga har'aatti YouTube channel Obsaa Teknoo subscribe hin godhin YouTube channel kiyya subscribe godhuudhaaf Obsaa Teknoo jettanii asirratti barreessitan. San booda profile kanarratti yeroo tokkoof tuqtan. Kan diimatee subscribe juu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan. San booda qastee kana viidiyoon ani asirratti gad dhiisu akkuma gad dhiiseen akka beeksisni notification isinii dhufuudhaaf yeroo tokkoof tuqtan. San booda viidiyoon ani asirratti gad dhiisu yeruma san isin bira gahaa jechuudha. Amma kallattiidhaan barumsa guyyaa irratti isin dabarsa. Jalqaba wanni godhuu qabdan yoo WhatsApp keessan update gootan. Update godhuudhaaf yoo WhatsApp irratti dhooytan san booda tuttuqaa sadeen kanarratti tuqtan. San booda yoo Moody's kajuu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan. San booda updates kajuu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan. San booda maal gootan check for updates kajuu kanarratti tuqtan. San booda maal isin jaa good job you have latest update. Update gootanii jirtanii jechuudha. San booda warroonni yoo WhatsApp hin qabne yoo WhatsApp gabbuufachuudhaaf liinkii yoo WhatsApp ittiin gabbuufattan kana descriptionii viidiyoon amma waraabaa jiru kana YouTube channel kee jala isiniif kaa'a. Erga haala kanatti linkii irratti xuutan booda download kajuu kanatti xuutan. San booda isiniif gabbu'uu jalqabaa jechuudha. Haala kanatti lakkaawaa jechuudha. Linkiin erga haala kanatti isiniif gabbu'een booda yeroo tokkoof irratti xuutanii san boodaan setting kajuu kanatti xuutan. San boodaan maal gootan isa kana unknown source kajuu kanarratti xuutan. San boodaan okay gootan. San boodaan install gootanii jechuudha. Isiniif gabbu'aa jechuudha. Kana booda isiniif gabbu'aa jechuudha. Biyyoota garii keessatti karaa WhatsAppiidhaan walii bilbiluun hin danda'amu. Keessattuu biyya akka Dubaay, Saudi Arabiyaa fi biyyoota Arabaa fi biyyoota Afrikaa tokko tokko keessatti karaa WhatsAppiitiin hiriyoota keessaniif bilbiluudhaaf erga isinirraa adda cite turee jira. Garuu viidiyoo irraa tana keessatti karaa yoo WhatsAppiitiin haala hiriyoota keessaniif bilbiluu dandeessan isinitti agarsiisa. Ani kan jiraadhu biyya Saudi Arabiyaa keessatti WhatsAppiidhaan walii bilbiluun hin danda'amu. Erga adda cite turee jira. Garuu haala itti bilbiluun danda'amu isinitti agarsiisa. Sirriitti nu hordofa. Hiriyoota keessaniif karaa WhatsAppiidhaan bilbiluuf aappii kana buufattan. Inninis Flash VPN kan jedhu. Aappii kana isa sirrii descriptionii viidiyoon amma waraabaa jiru kana jalaan isiniif kaa'a. Yeroo tokkoof aappii kanarratti tuqtanii maal gootan connect godhuu qabdan erga aappii kana gabbuufattan jechuudha. Haala kanatti isiniif barbaade yeroo gabbu maal gootan connect kajuu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan. San booda continue. Haala kanatti disconnect yoo isin hin jee connect ta'ee jira jechuudha. If booda deebitanii amma deemtanii nama barbaadaniif bilbiluu dandeessanii jechuudha. Mee hiriyaa kiyya kanarratti hin bilbilaa. Akkuma argaa jirtan bilbilaatiin jira. Kunoo sirriitti bu'aa jira jechuudha. Hello. Hello. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Obsaa karaa WhatsAppiitiin si bilbilu jira. Biyya nuti jirru kana Saudi Arabiyaa keessa WhatsAppiin hin hojjetu. Akkami sagaleen kee sirriitti siif dhagahama? Sagaleen akka ajaa'iba dhagahama. Sagalee
gaaf. Okay, hedduu galatoomi hordoftoota kiyyaafiin akka WhatsAppiin biyya Saudi Arabiyaa keessaa fi biyyoota tokko tokko keessatti WhatsAppiin nan hojjetu akka hojjetu isaanitti agarsiisuufiin sirratti bilbili. Tole hayyee akka ajaa'ibatti nama dhageessaa sagaleen qulqulluu akka fayyadamanii galatoon. Hayyee galatarraa fi obsa nagaan ture. Kunoo hiriyootan kiyyaa akkuma argaa jirtan karaa yoo WhatsAppiitiin hiriyoota keessaniif sirritti dhibbatti bilbiluu fi dandeessanii jechuudha. Akkuma argaa jirtan amma hiriyaa kiyyaa kan biyya biraa jiru tokko irratti bilbileetiin jira. Sagaleen isaa akkuma waliin dhagahaa turre sirritti innis na dhagahaa ture anis sirritti isa dhagahaa ture jechuudha. Isinis karaa yoo WhatsAppii kanaan bilbiluu dandeessan. Hordoftoottan kiyyaa haala hiriyoota keessanitti bilbiltanii gama WhatsAppiitiin itti bilbiltanii waliin haasawatan keessatti warroonni Saudi Arabiyaa, Dubaay biyyoota garaagaraa jirtan biyyoota WhatsAppiin keessan bilbiluun hin danda'amne keessatti haala amma isin agarsiise kanaan bilbiluu dandeessan. Amma wantoota WhatsAppiin yoo WhatsApp erga update ta'e qabatee dhufe kana isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf amma akkuma argitan WhatsAppii harka bitaa jiru kanarratti kunoo liinkii YouTube namni yoo haala kanatti isiniif erge gaafa duraanii yoo irratti tuqxan liinkiin isin fuudhee YouTube keessa isin geessee daataa keessan isinirraa nyaataa jechuudha. Garuu yoo WhatsApp keessatti akkasii miti. Namni liinkii yeroo isin erge haala kanatti isinii dhufa irratti tuqxan osoo gara YouTube chaanalaa isin hin geessin WhatsApp keessan keessatti viidiyoo namni liinkiin isin erge daawwachuu dandeessu. Assalaamu alaykum hordoftoottan ibsaati. Kun akkuma argaa jirtan WhatsApp keessan keessatti daawwachuu dandeessan viidiyoo daataa keessan isinirraa nyaatu hedduu daataa keessan illee isiniif qusata. Kun akkuma argaa jirtan liinkii namni isin erge salphumatti irratti tuqxanii WhatsApp keessan keessa osoo jirtanii viidiyoo namni kamuu isin erge daawwachuu dandeessanii jechuudha. Inni tokko kana. Inni lammadaa fakkeenyaaf hiriyaa keessan yookiin jaalallee keessan yookiin nama waan iccitii waliin haasawutan namoonni biroo yeroo isin mobaayila lafatti dhiiftanii biraa deemtan akka namni iccitii keessan hin dubbifne godhachuudhaaf paaspoortii itti godhachuudhaaf tuttuqaa sadeen kanarra dhuftan. Erga haala kanatti tuttuqaa sadeen kanarra tuqxan booda like conversation kajuu kanarra yeroo tokkoof tuqxan. San booda kan barbaadan irra godhatan Peterni irra godhachuu dandeessan PN irra godhachuu dandeessan. Isa kanarratti godhadha. Achi booda paaspoortii keessan filattanii jechuudha. Fakkeenyaaf ani mee 1 2 3 amma nama kana paaspoortii itti godheetiin jiraa jechuudha. Fakkeenyaaf mobaayila kiyyoo lafatti dhiisee deeme abbaan fedhii yoo irratti tuqe koodii isa gaafata. Koodii roofuu itti galchine kana itti galchu malee abbaan fedhe banee iccitii keenya laaluu hin danda'u jechuudha. Paaspoortiin amma itti godhe kana irraa balleessuudhaaf maal gootan ammallee tuttuqaa sadeen kana irra dheetan. Achi booda unlock conversation gootan. Achi booda paaspoortii roof itti galchitan san itti galchitanii jechuudha. Irraa hiiktanii jechuudha amma. Abbaan barbaade seenuu danda'a jechuudha. Iccitii keessan arguu danda'a. Okay, cufachuudhaaf akkuma roofuu tuttuqaa sadeen san booda lock conversation achi booda Peterni illee godhachuu dandeessanii jechuudha. San booda ka barbaadan irratti godhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf haala kanatti yoo gootan yoo namni dhufee irratti tuqe Peterni isin gaafachaa jechuudha. Isin kan paaspoortii itti godhe qofaatu banuu danda'a jechuudha. Okay. Isa kana inni biraa fakkeenyaaf WhatsAppii biraa irratti yoo namni isinitti barreessee isin biraa haqe isin biraa illee ni badaa jechuudha. Kana irratti garuu akka hin banne godhuu dandeessan.
Amma fakkeenyaaf tuttuqaa sadeen san booda yoo moodis kajuu kanarratti tuutan privacy irratti tuutan achi booda gabbuutan san booda maal gootan raayitii kana gootanii jechuudha. Yoo raayitii irraa balleessitan yoo namni asii waanatti ergee kan balleessu ta'e na biraa ni badaa jechuudha. Amma haala kanatti yoo namni kun kan dileet godhu ta'e na biraa badee jechuudha. Amma na biraa badee jira jechuudha. Akka hin banne godhuudhaaf maal gootan tuttuqaa sadeen kanarra dhuftan. San booda maal gootan tuttuqaa sadeen irra erga dhuftan booda maal gootan yoo moodis kajuu kanarratti tuutan san booda privacy kajuu kanarratti tuutan san booda isa kana anti delete messages message namni kun asirratti maal jaa other people can not delete message for you namni message ergasii isin erge booda isin jala balleessuu hin danda'u jechuudha. Raayitii gootanii itti dhiistan. Amma kun asirratti asitti wanti inni naaf barreessee ture balleeffamee jira jechuudha. Garuu amma balleeffamuu hin danda'u. Erga haala sanitti raayitii gootan kun namni kun naaf barreesse achi booda delete godhu. Garuu na biraa hin balleeffamu. Akka namni san balleesse immoo asirratti milikeeta na argisiisaa jechuudha. Argaa jirtanii milikeeta na argisiisa. Namoonni hedduun waatsaappii sagalee yeroo erginu sagaleen keenya delete nurraa ta'a. Osoo nama sagalee erguu barbaannuuf san bira hin geenye sagaleen addachitaa jettan. Sagalee dheeraa akka barbaaddanitti osoo rakkoo tokko hin godhanne erguudhaaf maal gootan yeroo tokko iddoo reekoordii kana dhuftanii qaqqabdanii teessanii achi boodaan ol harkiftan qulfii gootan achi boodaan waan barbaadan haasawtanii erga haasawtan booda send kajuu kanarratti tuutanii erguu dandeessanii jechuudha osoo rakkoo tokko hin godhanne. Amma reekoordii waraabu jira naaf hin ergamu. Tole inni biraatis maali? Fakkeenyaaf viidiyoo gama waatsaappiitiin yoo namaaf ergine viidiyoon dheeratee bira hin dhaqu. Viidiyoo dheeraa hanga barbaadan erguudhaaf maal gootan tuttuqaa sadeen kana tuutan. San booda yoo moodis kajuu kana yeroo tokkoof tuqtan. Gabbuutanii maal gootan 5 point other moodis kajuu kanarratti yeroo tokkoof san boodaan haala kanatti isiniif dhufa maal gootan kana harkiftanii akkasi guuttan. Erga kana haala isanii guuttan booda maal gootan isa 700 meegabaayit kajuu kanarratti dhuutan. Haala kanatti isa kanallee raayitii gootan. Okay, inni biraa namoonni daataa keessan qusachuudhaaf akka daataan keessan dafee isin jalaa hin dhumne daataa keessan qusachuuf maal gootan tuttuqaa sadeen kanarra yeroo tokkoof tuqtan san booda dhumarra gabbuutanii settings kajuu kanarratti tuutan. San booda data and storage usage kajuu kanarratti tuutan. San booda wantoonni guruppii garagaraa namoonni hedduun isinitti ergan fedha keessan malee WhatsApp keessan keessatti gad bu'uu hin danda'u jechuudha. Kanaas egaa akkanatti raayitii irraa kaastan booda okkee gootan. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka gahuuf laayik godha. YouTube irratti viidiyoo laayik godha. Maaliif akkumaan yeroo hedduu isinitti himetti viidiyoo YouTube irratti yoo laayik gootan namoota hedduu bira gahuu danda'a. Kanaafuu akkuma durna jajjabeessaa turtan laayik, comment, share viidiyoo kee godhuu hin dagatinaa. Barumsa biroo waliin hanga walitti deemnu nagaan naaf tura. Assalaamu alaykum.